Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harkaa fuudhee jaallatamtootaaf kabajamtoota Kamaal miidiyaa jalatti argamtan nageenyi koo bakkaaf lafaa jirtanutti isin biratti akkanaaf argamu abdii guddaan qaba. Guyyaan har'aa guyyaa addaati jechuudha. Wantoota addaa isiniif qabadhee dhiyaadhee dhufeetan jira jechuudha. Isinillee subscribe gootanii share gootanii hiriyoota keessan biraan akka geessan abdii guddaan qaba. Wantin har'a isiniif qabadhee dhiyaadhee wantoota addaati jechuudha. Wantoota jireenya keenya keessatti itti gaafatamummaa keenya kan fudhannu akka nu godhuudha jechuudha. Waa'ee iddoo akka irraa barattanu abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa namoonni walirraa waa barata waan ta'eef isinillee baratanii akka hiriyaa keessan barsiiftanu abdii guddaan qaba jechuudha. Kanaaf firiin kee inni guddaan maalinni jedha. Firiin kee inni guddaanii firiin wanna hundarra caalu kanatti irra bor argachuudhaaf adeemtu firiin atiitti argattu maalinni kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Firiin kee inni waa hunda caalu eenyummaa keeti. Firiin kee inni waa hunda caalu eenyummaa keetii jedha. Eenyummaa ofii namni kamiinsaayyuu beekuun gaariidha. Maalummaa ofii beekuun gaariidha jechuudha namni kamiinsaayyuu. Firii jechuun firii inni wanna hundayyuu caalu eenyummaa keenya jechuudha. Namni eenyummaa hin qabne jiraa? Eenyummaa kee fudhadhu jedha. Eenyummaa kee atumti sirriitti ofitti itti gaafatamummaa ofii keetiif ofitti fudhadhu jedha. Kanaaf nuti eenyummaa keenya hammam beekaatti jirra? Baay'een keenya eenyummaa keenya hammam itti gaafatamummaa fudhannetti jira kan jedhu jechuudha. Isinii galee? Kanaaf utuu ofii kee hin fudhanne namaa dabarsuu hin dandeessu ati. Ofii keetiitu hin fudhanne namaa dabarsuu hin dandeessu jechuudha. Eenyummaa kee utuu hin fudhatin jechuudha. Kanaaf yeroo kamiyyuu ofii keetiif eenyummaa kee beektee kaatee namaa dabarsuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isinii galee? Namni kamiinsaayyuu eenyummaa namni dhabe jiraa hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo kamiyyuu naamusa keessa ta'us haala kamiinuu dursii ofii keetii itti fayyadami. Namaa dabarsuun dura dursii ofii keetiif itti fayyadami. Ofii keetii yoo itti fayyadamte, ofii keetiif maalummaa kee yoo beekte, ofii keetii yoo gatii kee beekte qofittiidha jechuudha kan namaa dabarsitu. Gatii kee beektaa? Yoo gatii ofii beekne namnillee gatii keenya beekuu hin danda'a. Wanta nuti fayyadamnetti namni fayyadama jechuudha. Osoo itti fayyadamin eenyunuu itti fayyadamuu hin danda'u. Eenyummaa keetti utuu hin fayyadamin, namummaa keetti utuu hin fayyadamin jechuudha. Eenyunuu darbee itti fayyadamuu hin danda'u. Kanaaf baay'een keenya of daganneetu jirra. Eenyummaa keenya hin beeku. Nuti nama cimaa akka taane, nuti akka nama wanna kamiyyuu hin dandeenyetti baay'ee gadi of buunee of ilaalla jechuudha. Eenyummaa guutuu qabna. Maalummaa guutuu qabna jechuudha. Hammam baafneetti itti fayyadamaatti jirra nuti kan jedhu yeroo kamiyyuu of gaafachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf ati dursi itti fudhadhu osoo namaan kennin. Yeroo kamiyyuu osoo namaan kennin itti fudhachuun kan kee baay'ee barbaachisaadha. Firii keetti utuu hin fayyadamin namaa kennuu hin dandeessu. Misaaleedha. Namni biqila tokko dhaabbate. Biqila sanarraa maalummaa biqila ofii yoo beekne, maalummaa biqila ofii beekee guddisee firii sana osoo itti fayyadamee ilaalin namaa kennuu hin danda'a? Hin danda'u jechuudha. Maangaas haa ta'u, burtukaaniis haa ta'u, wantoota hedduutti ni fayyadamna firii nyaataa keessaa. Firii dhaabnii waggaa meeqa itti lafaanee jenne. Osoo maalummaa isaa beeknee kun wanna nu barbaachisu jennee, wanna nu barbaachisu kun ofii keenyaaf itti fayyadamne namootaafillee namoota jaalannuufillee firii kana kun gaariidha itti fayyadamne jechuu dandeenya. Nuti maalummaa keenya hin beeknu akkamitti namni waa'ee keenya beeka. Akkamitti firii keenyatti namni fayyadama nuti utuu waa'ee isaa hin beekne firii kana jechuudha. Kanaaf bakka jirru of gaafachuun gaariidha. Nuti akka nama cimaa taane
nuti akka nama qaama guutuu qabu wanna kamiyyuu hojjechuu nama danda'u eenyummaa ofii beekne jechuudha. Isiniif gala miti eenyummaa keessan beekaa. Itti gaafatamummaa keessan fudhadhaa hundi keessan jechuudha. Itti gaafatamummaa keessan jechuun nama gaarii akka taatanii fi bor akka waan gaarii hojjechuu dandeessan har nama cimaa taatanii bor immoo biyya keessaniif waan gaarii hojjechuu akka dandeessan yeroo kamiyyuu itti gaafatamummaa keessan fudhattanii waliin deemuun wama jiru jechuudha. Itti gaafatamummaa keessan yoo fudhattan qofa. Garuu itti gaafatamummaa keessan immoo eenyummaa keessan lafatti gattan yoo ta'e milkaa'uudhaan dandeessan jechuudha. Mee hammam itti gaafatamummaa keessan fudhattanii itti fayyadamaatu jirtu. Bor maal gochuu barbaaddu? Har'a of taatee jiraatti. Har'a ofitti amantee of taatee dhibbatti yoo ofitti amantee jirta yoo ta'e bor akka nama gaarii taatu beeki. Yoo har'a bakka gaariitti of ilaalte qofittiidha. Bor namni kan si kabajuu fi ati kan bakka guddaa geessu. Isiniif gala miti. Kanaaf sagalee kana hundi keessanuu chaanaalii kana jechuudha. Subscribe gootanii hiriyoota keessan biraan geessanii jechoota kanatti akka fayyadamtan abdiin qaba. Firiin kee eenyummaa keeti. Firiin kee inni guddaan eenyummaa keeti. Dursi eenyummaa kee beeki. Kanaaf warroonni Kamaal Miidiyaa jalatti argamtan hundi keessanuu akka narraa baratan illee abdii guddaan qaba. Subscribe gootanii, share gootanii hiriyoota keessan biraan akka geessan abdii guddaan qaba. Assalaamu alaykum.